السلام عليكم ورحمة الله. أكم نجاجرتو هردفتوتا في كبجمتوتا أوبسنان تي في بقى نجاجرتن لقادا نكم التاني تنجري هذا إسن الرابدة حالو مجرين ياتي في وان توكو نمودتين إسن الرابد نرى أما أمو وان حاروان جرا كيسان لفوفينا بقى نجاجرتني إدو جرتني تنجا نافتا إسنين جتا يروبا mucayyoo diraamaa kiyya ka borcii hojjedhe san achi keessatti namoonni baay'een isii jaallattanii sautii kule keessummaan tiyaataarraa sautii kuleedha. Namoonni baay'een koomentii na barreessanii meeti isii gaffidi isii malka isiin keessa hin jirre viidiyoo yoo numaayyuu hojjetinaa namatti illee hin bareedu naan jechaa turtanii. Kanaaf arra isii qabadhee dhufee jira, isii wajji jira. Maaliif akka baddee fi amma yoom gara hojiitti akka isiin deebi'aa jirtu كان وجد أجيفن نطاع جلتوما. صوتي السلام عليكم ورحمة الله. أكم جرتنا جابردو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيني بدادا بدو إساني ربنا أني تيك توك الراتي صوتي كله براند 254 أكاسو فينجدا. أمو يوتيوب الراتي صوتي واريو يوتيوب بباتي بدو إساني ربنا دراما سلا إساني قد فينا لكني بيزي تهي وجبرالي كبا ركتنا في دراما إساني في دور دمنه أمو وان إبي كبانة إساني أفوني جرا يوكان سو ممكن كيس يوكان بعد سوما يوتيوب رتين ديبنا channel كيافي كا أوبسنان اللي سبسكرايب نقودا إساني جدا غلطو صوتي نموني باقيني كانان دورا فيديو كانان دورا وجه هجتاتو رسان كيستي باقي مجايون سن باقي hojii kana hojjechuu dandeetti akti itti dandeetti mucattii san gadi nuu fida intala bareeddu san gadi nuu fida naan jedhaa turani inumaayyuu isii yoo keessa hin jirre viidiyoo kanallee hin hojjetina gadi nuu fida jedhaa baay'ee tokko na rakkisaa turani mee amma namoota sanniin maal jettaa maaltu si balleesse maaliif badde mee namoota sanniin maal jettaa wanni ambadee fi alleeni akka malee drama hojjechuu fedha akka malee kana talentitii yaa baay'ee jaaladha ammoo ina kan busy ta'ee hojii biraa qaba hojii biraa sunii fi nafaas draaman hojjedhu dhabe draamani time guddoo fedha wakkatti guddoo namirra balleessa sunii fi wakkatti sun dhabe ennaani sanirra bade ammoo amma yaa deebi'ee draaman hin deebine ammoo waan biraatiin deebi'ee sullee I hope narra jaalatanii akka qarana kubbaaltan amma galatoom rakkoon qabu mee amma wanni ati hojjechuuf yaada qabdu dhugama draamaa sirri dandeetta nuu alit dandeetta yoo sin jedhes homaa rakkoon qabu sirri mad dandeetta mee amma erga diraamaan kun hojii dhuunfaa kaat hojjettu walitti sitti ulfaata ta'e wanni ati amma hojjechuudhaaf mee yaaddee jirtu wanni ittiin nama bohaarsitu ka akka kanaan dura namni ittiin si jaalatu san mee waan ittiin nama taphachiisuuf taatu san waan akkamiti sautii Okay, wanni biraa kaanu dhufnuuni waanum gartee life story irra dubbatanii waan addunyaa kee deema irra gorsa namaa kennanii hayyee waan akka pranki ata short film illee hojaa nafaas arganne isanii gaffinna waan isan kofalchiisa waan isan gammachiisa yookaan gorsa wayii ka isan irra waa baratanii waan hedduu qabannee isanii dhufuuni jirra support keessan feena YouTube keenya callaa subscribe nu godhuu hin dagatina ol nu fuudha like fi share nu tocha galatooma galatoomii yaada bareedaadha kanaaf garuu ammoo namni yeroo kana beetta addunyaa kanarratti dhugaa sitti muudhaaf namni inumaayyuu waan ergaa guddaa namaaf dabarsu laaluu dhiisee jira maaliif jennaan namni addunyaan tun harka caalu parsantii 100 keessaa 90 yaadaan guutamtee jirti kanaaf jecha namni waan ittiin bohaartii godhu waan ittiin gammadee yeroo isaa dabarsu barbaada waan ta'eef kunillee waan bareedaadha baay'ee galatoomsiin jedha garuu akka duraatti nurraa hin badini hordoftoonni keenya baay'ee si gaafataa turanii atuu garteetti akka si gaafataaranii kanaaf bareedduu teenya hin badini siin jedha galatoomii dhihaadhi siin jedheera dhihaadhu jedha booran ayyee galatoomii obsinaanii akkasi duubi drama leeni akmale kana waan isan gammachiisati dhuguma waan taphaa koflaa ka nam kofalchiisan afaan ka nam gammachiisan namni zaidi baay'ee jaalata
ammoo waqtaan nu diqqaate tanaafi sullee hojjaa dandeenye nafaas arganne isanii dhufnaan diraamallee ammoo amma tanatti tanu jalqabu feenu hojii nu jalqabu feenu nurra jaalatanii isanii gaffinnaa dhiyootti yookaan soomkees yookaan baada sooma amota diraamallee yoo waaqinuu qabatee nutti san gabbeessisa waan taateefu short fiilmiillee hin jirti prankiillee hedduu qabannee isanii dhufuuni feena akkasi galatooma. Okay, galatoome sauti galatoomi dhageettanii jirtanii warroonni isii gaafataa turtan namoonni isii jaallattan hundi keessanuu dhageettanii jirtanii waan isiin jette akka isin isii barbaadu jirtan baay'ee tokko natti ulfaatee jennaanin iddoo isiin jirtutti barbaadee bakka hojii isiitti itti dhufee kun waan afgaafii wajji godhee jira waan ta'eef kanaaf gara hojiitti ni deebina waan ajaa'ibaa fiilmii itti fuufus qabannee dhufaa jirra waan akka pranki fi life style numaa waan kanneen hunda waan babbareeda waan isin bashannansiisu qabannee isin dhufaa jirra galatooma hundi keessanuu isin jaallanna kanaaf iddoon hojii isii kun illeeni dukkaa qorichoota garaagaraatii fi akkasuma waan fuula nama babbareechisee dubartii ganna hagami ganna 50 illee ta ganna 25 deebisuutu jira daawaan kun isin argitan kunni waan ajaa'ibaa ka infekshinaa fi waan garagaraa hin qabne ni jira koottaa irraa bitadha iddoon isin itti argamtu karaa 5 Bangkokii cinatti karaa 5 Bilal Towers jedhanii achitti argamti koottaa waan jiru hunda irraa fayyadamaa isiniin jedha laakobsi isii kunoo kamaasirra jiru kana heloo qofa jechuudhaan ni argattu galatooma isiniin jedha waan hundaanuu wal jajjabeessa wal malee maal qabna hundi keessanuu dhihaadha galatooma. Okay, amma kasi video isanii dhufnaani nu ulfeeffadha isiniin jedha so kaani wani asanitti mu wani ujiin biraa